نازي فاي مورالي ما كان ما يتين باي فيديو نا وجدا يركب وفانا كومنتي كانوا راكو كانوا دارجا باي إيه نمني كماتو أيه وانتو challenge دكتور أسمي بهذا بعد فأعلمني كومنتي جلت على شان يراد نمني باي إيه نمني كماتو كل مدى تناو مرجعت لاني أيه كومنتي جلت أنا أبجد أني خرجت أني كنّي نما أفوري كنّي مليون لما أما دم وان كارا دبّت إسان سوا هاتي أرجع ميتك تجيرو نقول له nama kana ati nama gargara mu qabu nama support ta'u qabu yaina timani jenna dhageetti man ani nama biyya kana le barbache yeroo dhiyoo kana gara keessan gara biyya kana dabalame naam kanaaf gada restauranti qarshii kuma dhibba shanii harka isinii arjoomee jira osuma uummata akka hin dalagin fedha keessaniin gada restauranti fi gada istiidiyoora hojjettan malee akka jaraati challenge nuti arfan kuma bashan sini amma gala account ni san barresa gargaarsa jechuudha ni wajhi illah mashallah yani hojjatte sa'aan namni yaa hojjatu guyyaan dama fiijitee titti keessan dammoo ni wajhi illah nama harka gaddeefi nama rakkata bira dhaabachuun amantaa keenyallee kan ajaja usulamni marti haala shanee jedhu waan kana irra darbee yoo jedhe Rabbi berarti le, nama berarti le ni koma tamawan karena karbane. Karena tu rakyat sini kalau sini boleh support sekolah tu le. Kami sabir Ramadan ni jira, gada restoran baca tak gada restoran tira, gada restoran tira kan Oromoti, kan Ethiopia gut, karena family morali akan gotan, wail akan gotan abdi kamna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hedduu takkee galatoomaa ulfaadhaa inshallah rabbiin dunyaa akiraatti sinaa milkeessu rabbiin sinaa abshir ibu salam alaikum baka abshir shi kana boda lesi wali jira wallahi la boda san be ko anture okay Sifu, me yo kala makabata. Yo wala ko na wali kesuma. Account sama kabata account direct jadi di. Why mo do you? Ifta ul beta ni. Amma sa bole ni. Ifta beta. hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa Mifta jechaan gorsa abbaan qabeenya mammanuu fi umara koon qabu. Nama jalqaba meeshaan illee akala toomu asuma yaada kana fide mana kana mootuu Sifu amalas gabaayati du'aayi godhii fi mammanuu ibsirri du'aayi godhii taraa itti aanu nasrii hojiin eeggadha haadha shaneetiif haadha faatee godha bakka kaayirorra umman illee akkas jedhaa jira haadha shaneetiin isa isinillee bareeda anillee osoo haati ijoollee shanii afiira akkataa jirtu natti hin tolu ani garamaan wallahi dhiise fiira yoo ulaagaan barbaachine taate wallahi galatooma koomenti uummatallee ilaalaa rakkoo isaan keessa jiranillee wajjin jirraa hin beekaan itti dhiyaadhee waliin itti miidhamaa turre ani siifu dhiiseera haadha shaneetii dhiiseera taraa itti aanu nasrii wajjin yaala kaayirorraa haadha faateetiif haadha shanee godhaa wallahi ama dhugaa rabbii Gaafi kana jechuun birricha barbaadu hin gargaara. Beeksisa hin gargaara. Birri sumurii takka barbaadu bakka kiyyaan haadha shaneetiin dhiiseera. Wanna yoo goone hoo? Amma jaan Naasir Haadholeetii fi haadha shanee ji'a 10ffaa ji'a tokko booda jechuudha. Amma mana odaa restoraantii odaa istiidiyoo banamaa jira. Sababa eebbi baay'atee jechisiisine malee waa hundaa qophiin uumamee jirra. Kanaaf guyyaa beellama dhagoonee jala isaaniillee aduma agrimentii goonaadha shaneetiillee uumaa rakkoo qabu. Waan qara dubbanne kana namni ishee qophiidhaan eegaa jira. Koreen warri koree taraa kana murteen koree maa'inni kuni ani fedhii kiyya ishee malee ani murteessuu hin danda'u fedhii kiyya. Koreen nama jaha warri koree kennu mennu yaadate.
koreen kun hawaasni guutuun isin argitan kun yakkaan nama gurgurtaa jaarsoleen koree guutuu gadaan jalaa gubbaatti jechuudha. Bilaaswaanidha gubbaallee bakka VIP seenaa gubbaallee guutu jalillee guutuudha. Akkana taa'ee uummanni waa dubbatu kun ana jaallaa siree baasii dabarse kunoo. Doktor, isaanis isin kenna nama fudhanne. Yoo kenna osoo doktorri kabajamaan jiru lamatti hin deebiin inni isin dabarsine. Maa girri goote. Asirra anaaf eenyuun jettan. Si haadha baatee baaba yenee booskino. Namaaf sablamni irraallee. Nama lama walitti dhamadanii tokko gadaa studio gosis. Tokko ammoo gadaa restaurantii gosis. Akkasumas miti. Warri gadaa studio fooloo 500 yoo guute miileena tokko fudhata. Warri gadaa restaurantii illee fooloo 500 yoo guute miileena tokko fudhata. Waliigala abbaan qabeenya gadaa restaurantii obbo Muhammad Nur inni sabbii miileena 2 mata. Maallaqni kun maallaqa guddaadha. Namni kun illee guddaa biyya kana keessa qabnu keessaa tokko. Challenge kana maaliif fudhatanii gara cabeenaayaa doktor. Ani beektaa nasri nama badaa nasri amalee wallahi qalbii nama ofitti cabsuun barbaadu. Wallahi ani beektaa birrirra namummaan naa caala beektaa. Amma haati baatee itti dadhabdee odeeffannoo isirraan dhaga'ee jala kana uummanni namni 1,000 kun haadha shanee jira. An birrii sana osoo injifadhayyuu gannaan liqifamu wallahi. I hope ana haadha shanee gargaara birriin barbaadu waan danda'u hin godha. Jette haadha shaneetiif wajjin gargaaree bakka kiyya haadha shaneetii kenna carraa kiyya immoo si waliin dorgome yoo kanaa kennan anaaf si wal dorgomnee ka caale fura. Galee asitti konkolaataan irraa qabamee ka birrii si walitti guurtanii binne rakkoo hamaa keessa jiranii nama hunda isii beeka anillee sappoorti godhaanii nuti sappoorti goona 500 kophaa ofitti hubachuu dandeenya jechuudha Oromoo yoo bira dhaaban wallahi malee ani kana laalatti malee birrii argame nuti dabannaati daarayyuu dibataa oolla barbareeyyuu dhugaa oolla kuni birri tolaati bar kasbulaalaalillee Kanaafuu amma maal hojjettaa tapha waan clear ta'e gama jiru. Attaraachi aanuun na dabarsa yoo na jaalate warra achi jiru kunii fi atii fi abbaan gadallee taraa kana narra haa taru. Ani namallee walitti bu'uun barbaadu miskiinallee tarkaanfachuun barbaadu taraachi aanuun na dabarsa. Naansi faayil mooraali maganama ittiin bahee viidiyoo na hojjedhaa jedhu qabu abbaa ani koomentii kana rakkoo kana hunda arga. Ari waan ajjeelee. Yoo waa gosa nama malee. Inna majecha asilee sirrii. Amma haati osoo jaayyoon turaati meeshaaleen jirtu aanee. Ani gargaara ammoo bana barraa viidiyoo waan barbaachisu godha irratti gargaara birrii isii dabarta. Isilleen tattaafattee halkanii guyyaa hojjetu irratti. Noonduun hojjannaa fi haadha shaneeti anuu bira dhaabadhee viidiyoo isii deddeebisee dalagaa biratti oomamu. Wannaa gootooshi yoo shan godha jette ila birrii dabaltee bakka tokkotti taagoosisanii. Bakka tokkotti taagoosisanii. Warri isheen itti godhaatiniif fida agriimantii isin wajjin